Okay, kan nuyi har'a waliin ilaallu appii bareedaa tokko kan birraa hojjechuu dandeessanii waliin ilaallaa jechuudha. Yeroo baay'ee pilaatfoormiin baay'een dhufaniiru. Fakkeenyaaf telegiraam bootii jala yeroo dhiyoo asitti iskiilmoonni birriin kaffalaa jiran ijoolleen baay'ee shawwadamaa turanii. Gin feekiidha. Bootii sobaadha jechuudha. Kan birrii hin kaffallee bootii sobaa kanaaf jechuudha akkuma argitan kunoo anamma irraa hojjedheen ture koofii bajaabaatiin ture stiil ammarraa naan galee jechuudha. Kanaaf bootii sobaa kana dhiistanii har'a hojii bareedduu tokko sitti agarsiisaa jechuudha. Wanti akkasumatti tun dadhabiin birrii nama kaffalu hin jiru bootii sobaadha. Kanaaf hin shawwadamiina. Har'a kan nu ilaallu Microworkers pilaatfoormii bareedaadha. Akkuma argaa jirtanii anamma doolaara tokko hojjedheera jechuudha. Guyyaa tokko keessatti doolaara tokko hojjedhee jechuudha. Birrii baasuunsaa akkaawuntii kanarraa baasuun baay'ee salphaadha jechuudha. Akkuma argitanii hojiin irraa hojjetamullee karaa salphaadhaan argachuu dandeessu. Qualificationii, testingii, mobile applicationii, surveerii, click searchii, transcriptionii, data collectionii, animationii, viidiyoo, muuziq kan akkasii hojjechuu dandeessu jechuudha. Anamma fakkeenyaaf guyyaa tokko keessatti viidiyoo muuziq and sharing irraa doolaara tokko hojjedhe jechuudha. Taaksii kanarraa jechuudha. Taaksii kana akkuma ilaaltanii payment success kan jedhu jira jechuudha. Yeroo baay'ee success lafa jedhu kanatti persentii 100 kan ta'e jiru agartu perfectiidha isaanii ni kennu jechuudha. Kanaaf karaa salphaan irraa birrii hojjettanii baafachuu dandeessu jechuudha. Akka isin baafattan immoo karaa salphaadha. Paayibaaliin baafachuu dandeessu. Eerteemiin jira. Baay'ee salphaadha jechuudha. Karaa eerteemii yoo baafattan baay'ee pilaatfoormii gaariidha. Pilaatfoormii irraa hojii gaarii hojjechuu dandeessanidha. Kanaaf utuu itti fayyadamtanii gaariidha yaadanii hojjedhaa itti fayyadamaa pilaatfoormii gaarii qallaalitti birrii argachuu dandeessanidha jechuudha. Banachuu fi karuma salphaa kiroomii qabdu hundumtuu namni dhabeen jiru kiroomii jala dhuftanii Microworkers ta'in sabtu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii gubbaa irraan agarsiisa searchitti gootu jechuudha. Microworkers akkuma ta'in sabtanii peejii isaa isinii dhufa jechuudha. Anamma isinimatti agarsiisuuf malee banadheen qaba. Microworkers sign up jedheen fida. Kanatu isinii dhufa jechuudha. Asuma tokkoffaarra jiru kana hin tuttu jechuudha. Kana tuttanii akkaawuntii banattu jechuudha karaa salphaa. Warra akkaawuntii hin qabne email verification first name, middle name, last name itti galchitu jechuudha. Baay'ee salphaa banachuun isaallee. Akkaawuntii isin ittiin banuu qabdanii akkaawuntii eerteemii ittiin qabaattan. Imeeliin keessanii fi imeeliin eerteemii keessan tokko ta'uu qaba jechuudha. Maaliif gaafa withdraw gootanii imeeliin keessanii garaagara yoo ta'e kan eerteemii wajjin isiniin fudhatu jechuudha. Birrii baasuuf isin rakkisa waan ta'eef amma dandeessanitti eerteemiidhaan fayyadamaa. Imeelii eerteemii ittiin banattanii Microworkers ittiin banadhaa isiniin jedha. Karaa kanaas sanbiit gootanii hunda isaatti galchitanii
keessa galtu jechuudha. Kanaaf yoo si rakkise immoo wanti jala naa ka'a galatoomaa. Thank you.